Hi, Ashamar Kafune, Kabajamtota, Vidawatota, Samuna family, just to Naga Kisani. Anis Naga Kuti, Galatawa, Ayo, Nagaki, the Bifamucha, Nalakana Farata. Subscribe to Angaramati Kenya, Makamasan in Jenna. Dawatota Kenya. Ref money Obstala Gale. Garu like na tu kadra kesan like hakana like na tu kabran darbina video kana namon lal tanje chuda like wani barbadu fegasum betu nuje jabesa like tu kudane sinin jada dawto liya dawto ta Kenya kale sakan obstala bulen bektu sinitimenture Haragaru Malif Galte Ojetan Yechuda, Sinitinima Yechuda. One Uma Messimo Sinitinima, channel of Potifagara, or Tata subscribe Kagotan, like a Kagotan Nanamana. Roba ye and Dawatumale like into the like in Aduka Dawatota Kenya. Malif if the Yetu Kesanodu. Kalesa cheki dafinake cheki ta embaye baye tonte na chuma bule chuda bulen gale maf bulte yo jettani akko be kamu ani jechuda ani ojiba yana no jadda chuda na bektu Sinis agarsiisan ture video dan alas hojjechaan ture waan baay'ee hojjechaa ture jechuudha sinis agarsiisu waan agarsiifamu qabu jira waan agarsiifamu ni jira video malees hojjechaan ture jechuudha kanaaf jechuudha kanaaf xiqqoo rakkoon jira jechuudha Cheki the Ayon Turu Kana Bulchani Fisimo, Sabaka Budechuda, Tiko okay, send what was it? Dawato the Kenyaga Tafile Soranture Midanile Soranture Ba'a ulfata sol mufuudhaan ture jechuudha bishaan waraabeen bu'aan baarraan gabarandaatti baachaa ture jechuudha akkasittiin ol fuudhee baachaa ture bishaan leetira abbaa kudhanii jarkaana ishee kudhanii duddatoo baatan rakkoo hin qabu garuu waan ulfaataa akkasitti ol fuudhuun rakkoo qabaa naan jedhu doktorri jechuudha tokkosa kanaa lammanni immoo midhaan illee erga daakamee asuma afachi gottotaan ture jechuudha waan baay'een otoo fi neeggatiin of eeggannoo tokko illee goone fadallee miicaan ture jechuudha hojiif itti baay'isee hojjechaan ture jechuudha tokko kana lammanni immoo nyaata illee dafee yaadadhu jechuudha nyaanni dhabamee otoo hin ta'in nyaata illee dafee yaadadhu Omanatti fakkaatu nan beelee bichaan dhufee nyaadhachuudha. Inni kun ta'uu hin qabu ture jechuudha. Kaleessa maallaan jedhanii jechuudha doktoroonni waan bulchaniifis qabu amma waan hangaleefis qaba jechuudha. Mana galee jiraadha ganama jechuudha. Guyyaa da'umsa kootis natti maniiru gaafa akkasii deessa jedhaniiru jechuudha. Ultrasoundiin ilaalanii jechuudha. Waan jiru hundumaa natti maniiru jechuudha. Kanan buleefi inni namma kana sini tarreesseefi to inni tokkoffaani kiiloon koos gadi bu'ee dhiigni koos gadi bu'ee waan baay'eetu gadi bu'ee jechuudha maaliif hojii baay'een hojjechaa ture baay'ee tokkoon gadi bu'ee jechuudha maaliif jedhanii doktoraan ganaan loluu dirasitti jechuudha laftis naan maree jechuudha dhiigni koo waan gadi bu'ee jiruuf jechuudha lafatu naan maree lafti naannaa jechuudha tokko sagana lafatu naannaa lafa naan maraa jechuudha dhiigdi yoo xiqqaate
akka kootti kana fudhadhu garuu dhiigdi baay'achuurra dhiigdi yoo xiqqaate baay'ee natti fakkaata jechuudha. Dhiigdi yoo xiqqaate yeroo kanatti garuu xiqqaachuu hin qabu ture. Yeroo kanatti miti kan xiqqaachuu qabu garuu kan koo dhiigdi koo gadi bu'e baay'ee jechuudha. Kiiloon koos baay'ee gadi bu'e jechuudha. Yeroo kanatti gadi bu'uu hin qabu jechuudha. Torbee tokko keessatti gadi bu'e jechuudha. Doktoroonni nuun rifatan jechuudha. Kanaaf gulukoosiidhaanii waan naa kenna wayii qabu jechuudha. Kanaaf na bulchanii. Suurri isaa jira. Suura isaas na agarsiisuu nan danda'a. Inni kaan immoo inni tokkoffaan isa kanaa. Inni lammaffaan yeroo da'u yookiin gaafa da'ullee natti maniiru jechuudha. Guyyaa muraasa booda kottu gaafa akkasii deessaa jedhanii natti manii jechuudha. Baga guyyaa amsaa natti manii nan deddeebisiini. Deddeebuu otoo hin ta'in bakka guyyuma sana naqaa isuma xumuraa jechuudha. Gaaf sana alanaa ciniinsifattanii dhadhu otoo hin ta'in guyyaatti deessan isinitti himu. Guyyaa akkasii deessaa jedhanii namatti himuu jechuudha. Guyyaa sana uffata kee shaanxaa kee fudhattee dhaqxaa jechuudha. Ani fixeera already qaataan fixee jechuudha. Torbee lamaan darbeen fixee. Torbee namoonni dabarsanii da'an jiru, namoonni immoo hanqisanii da'an jiru. Kan ji'a 8ttis da'u jira, kan ji'a 9ttis da'u jira, kan ji'a 9 fi torbee 2ttis da'u jira, kan ji'a 10tti da'u jira jechuudha. Jiru jechuudha baay'ee isaanii. Asuma bollaa kooti ji'a 8tti deesse jechuudha. Kan koo garuu ji'a 9 guutee torbee 2 irratti qabaa jechuudha. Akkasii hanqisuun hin danda'ama yookiin immoo dabarsuun hin danda'ama jira jechuudha. Waaqayyo si haa gargaaru kana hunduma keessatti jedha. Xiqqoo kan na rifachiise yeroo cheekina godhan jechuudha. Midhaan ammaamee nyaadhu, bishaan dhugii, waan fasaashii fayyadamee juusii kana, mirindaa kana waan akkasii fayyadamee naan jedhan jechuudha. Amma da'utti immoo achi ciisuun ulfaata. Bakka dhabame amma bakki dhabame bakka maarakkoo gahu hin gallanne kadhanne jechuudha. Maaliif guyyaan da'umma miti waan ta'eef guyyaa akkasiitti kan deessu altiraasaawundi waan natti maniif jechuudha. Maal hojjechi ta'a jedhee bakka kadhadhee galee jechuudha. Bakkis immoo hin jiru deessuudhaaf bakka gadhiisisu waan ta'eef jechuudha. Deessuun dirqama bakka argachuu qabdi. Warri immoo ganaa ciniinsifatu bakki hin kennamuufi bakkuma jira bakki jechuudha. Algaan hin kennamuufi jechuudha. Ganaa warra da'uudhaaf qophaa'an. Kanaaf edda buleen har'a galee jechuudha. Bakki kan kennamuuf deessuu yookiin deessee mucaashii baattee kun deessee kana baatu ishiidhaaf bakki qophaa'ee ta'a. Bakkatu dhabame na biraa jechuudha. Bakki hin jiru jechuudha. Namoonni kaanis kan da'uudhaaf guyyaan 2 guyyaan tokko isaan hafee hinuma galan jechuudha. Hinuma galanii bakki hin argamne bakki hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha edayyuu mulunaan fa'i taa'ama bulanii ani rafeen bulee jechuudha. Anaaf algaan kennameera. Mulunaan fa'i hin ceemne jechuudha. Mulunaan hin rabne jechuudha. Mulunaan na bira bulee hin ceemne jechuudha. Kana daawwattoota keenyaa isa kana wanti jiru waan gaariidha maa miti waan nama yaaddessus miti. Waaqayyo jira hundumaafuu jiraataadhas hin jirasi. Waaqayyoon beeka hundumaaf karooraaf akeeka qaba. Kanaan isiniin jedha daawwattoota koo Waaqayyo immoo hunduma isaa hin xumuraa jechuudha. Jira Waaqayyo yeroo hundumaati waan hundumaatiifu Waaqayyo jira hundumaatiifu. Waaqayyo jira jiraataadhas. Kana isiniin jedha. Egaa waa miti Waaqayyo jira ammayyuuti. Kadhannaa manaa godha. Rakkoon egaa mana miti garuu ergan galee qursiin naa dhiyaatee jira nyaanne jechuudha. Midhaan na jibbisiisee akkasuma jechuudha. Midhaan na jibbisiisee jira. Badaa nyaachaa hin jiru jechuudha. Foolii midhaanii qoonqoo keessatti na dhukkuba. Qofaadha natti fakkaata. Xiraa waan argee hin danda'an jechuudha. Laftillee wanti xiraa'ee dafee qoonqoo keessa na cufa. Kun muleet hojjete jechuudha. Kottaa nyaadha. Geeta Yesuus Kiristoos ni waaqessaa jedhatu naqaa qabu. Qayeessu nameen.
እና akkasii hojii irra dhaabbadheera jechuudha. Hojii hojjechaa jiru bakka kana caala jechuudha. Mana keessa gugguufuun afeera jechuudha. Kun shaayiidhaan na baabbalee nyaadha malee midhaan na jufee jira. Kana egaa waan jiru isinitti meera. Kadhannaa humnaa godha Waaqayyo hundumaaf beekaadha. Akka amantaa keessanitti. Mune nagaa bakka. Nagaa. Nagaa. Bishaan naannoo dhugaa. Innaa kana nagaatti tura laayikii naa dhugaa isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya laayikii naa dhugaa.